You're not busy physically, but you're very busy spiritually. Jireenya koo keessatti abbaa gaariin maal akka ta'e tasumaa hubachuu hin dandeenye. Jilbaa haadha kootii irra ciisee sagalee haadha kootii dhaggeeffachuufis hin carroomne. Akka mucaa tokkoottis abbaa koo hammadhee yookaan innis na hammatee hin beeku. Akka mucaa dubaraa tokkoottis kootu abbaa shaayii fi buna jennaa jedhee abbaa koo wajjin yeroo qabaadhee dhiphinaa fi yaaddoo koo sittiin mari'adhee hin beeku. Kun martinuu haafuu ani abbaa koo karaa gaarii irraan hin beeku. Innis dhiyeenya gaarii hin taane natti dhiyaata ture. Kanas kan inni godhu yeroodhaa gara yerootti torbanii gara torbaniitti hanga waggaa 18 guutuuttis rakkoo kana keessan darbee jetti. Isa waliin walitti dhufeenya gaarii hin taane qabaachuudhaanin guddadhe. Dirqisiisee na gudeedaa tureera. Baay'ee nama gaddisiisaa jechuun hojjettuun wangeelaa fi namni guddoon yeroo ammaa kana kumaatamootaan uummanni biyya lafaa kanarra jiran karaa toora televiziyoonaatiin akkasuma qaamaan argamanii dubbii sagalee Waaqayyoo isheerra hirmaatan Joyce Meyer dubbattee jirti. Joyce Meyer eenyu? Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii addaa galgala kanaaf siniif qindeeffannee seenaa nama Waaqayyoo gootittii wangeelaa Joyce Meyer jedhamtu dhukkuba sukkaaraan qabamtee wallaansoo ittiin qabaa jirtuu fi guyyaatti sa'aatii 2 nyaata soorattu sababii dhukkuba sukkaaraatiin qabamteef jechuudha. Akkasumas ba'aa kana hundumaa baattee seenaa addaa fi mudannoo addaa ijoollummaa isheetti maatii ishee keessaa ishee mudatee seenaa baay'ee ciggaasisaa fi abdii nama kutachiisu haa ta'uutii gooftaan ishee gargaaree isheenis humna keessatti argattee har'a sadarkaa guddaarra jirtuu fi uummanni kumaatamaan lakkaa'aman dubbii sagalee Waaqayyoo afaan isheerraa sooratanii harmee waggaa 79 isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee kiristiyaanotaa ta'e Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun all kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii sagalee keessanii kana gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irratti nu qoodaa. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Namoota amma irraatti guddina chaanaalii keenyaa keessatti like share gochaa yaada keessan koomentii irratti nu qoodaan cinaa dhaabbattan gooftaan bakka jirtanitti isin eebbisu. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa isiniin jecha kallattiidhaan gara seenaa gootittii wangeelaa kanatti wal wajjin adabarru. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaaleen sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan Miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf Miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristiyaan Miidiyaa subscribe like share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nufadebi'u tokkummaan nufadebi'u jaalali nufadebi'u tokkummaan nufadebi'u jaalali nufadebi'u. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Seenaa dhugaa boomsaa dinqisiisaa dubartii jabduu balaa fi rakkinaa akkasuma qoramsa hamaa keessa darbitee dhuftee Joyce Meyer isin biraan geenya. Seenaan kun rakkoolee hedduu ishee mudate keessaa akkamitti dhiitachuun akka baatee fi har'ammoo sadarkaa gaarii irra jirtu irra gahuudhaan akkamiin dhiibbaa uumuu fi fakkeenya namoota baay'ee ta'uu akka dandeesse kan of keessatti qabateera.
Yeroo ammaa kanatti barsiisotaa fi gorsitoota akka addunyaatti dhiibbaa uumaa jiranii fi maqaa guddaa qaban keessaa tokko kan taate dubartii goota wangeelaa taate Joyce Meyer jedhamti. Qophiin keenyaarraa seenaa fi daandii jireenya ishee qacceessuu irratti xiyyeeffata. Nu faana tura. Dubartiin Joyce Meyer jedhamtee waamamtu kun kan isheen dhalatte akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1943 Juun 4 yoo ta'u biyya Ameerikaa bakka Louis Missouri jedhamuttidha. Wayita ammaa kana abbaa manaa ishee Daawit wajjin jireenya erga jiraatanii booda ijoollee 4 horatanii jiru. Joyce Meyer mana barumsaa Ameerikaan Kirismaatik jedhamu keessatti barreessituu fi boodarraa immoo barsiistuu ta'uudhaan nama tajaajilaa turteedha. Yeroo ammaatti Joyce ministirii dhaabbata mataa ishee Joyce Meyer jedhamu banuudhaan pirezidaantii dhaabbata ishees ta'uudhaan biyyoota adda addaa deemuun waltajjiiwwan gurguddaa irratti barsiisaa fi leenjii macaafa qulqulluu kennuudhaan nama beekamtuudha. Dubartiin cimtuun kun yeroo ammaa kana Joyce umurii 79 keessatti kan argamtu yoo ta'u ijoollee 4 abbaa manaa ishee Daawit wajjin horatanii jiru. Joyce hundeessituu dhaabbata guddaa Joyce Meyer Ministirii jedhamu yoo taatu kana malees Joyce barsiisaa fi sagantaa ministirii ishee kan irratti dabarsitu dhaabbata televiziyoona guddaa akka addunyaatti fudhatama qabu Enjoying Everyday Life kan jedhu nama qabduu fi akka New York Timesittis barreessituu kanfaltii guddaa argattuu fi kitaabota ishee lubbuu miliyoona hedduu biraan ga'uu nama dandeessedhas jedhama. Joyce barsiisa wangeelaa kan jalqabde bara 1976 yoo ta'u bara 1980 immoo waldaa ishee Our Several Lutheran Church Institute keessattis paastorii taatee muudamuu dandeessee jirti. You're not busy physically, but you're very busy spiritually. Joyce mana barumsaa Theology Life Christian University jedhamu kan Florida keessatti argamurraa barnoota teolojiitiin PhD kan fudhatte yoo taatu walumaa galatti hanga ammaatti kitaabota 100 olitti lakkaa'aman kan barreessitee fi kitaabni ishee kunis afaanota 1,000 olitti hiikamuun namoota miliyoona 12 olitti tilmaamaman bira ga'uu akka danda'es ni dubbatama. Kitaabota ishee akka addunyaatti fudhatama guddaa qaban 5 yoo maqaa dhoofne Battlefield of Mind, Me and My Big Mouth, The Confident Woman, Approval Addiction and the Beauty for Ashes warreen jedhaman beekamoodha. Joyce namoota bara ammaa kanatti barsiisota wajjin waltajjii gurguddaa irratti affeeramuudhaan akka waa dubbataniif barbaadaman keessaa ishee tokkodha. Waltajjiin isheen irratti argamte lakkoofsaan ibsamuu haa baatus malee kumaatamaan kan lakkaa'amu akka ta'e ifaadha. Egaa nutis waltajjiiwwan kanneen keessaa waltajjii tokko irratti afaanuma isheetiin kan isheen dubbatte seenaa jireenya isheetiin hiikuudhaan isiniif dhiyeessina. Jireenya koo keessatti abbaa gaariin maal akka ta'e tasuma hubachuu hin dandeenye. Jilba haadha kootii irra ciisee sagalee haadha kootii dhaggeeffachuufis hin carroomne. Akka mucaa tokkoottis abbaa koo hammadhee yookaan innis na hammatee hin beeku. Akka mucaa dubaraa tokkoottis kottu abbaa shaayii wajjin dhugnaa jedhee abbaa koo wajjin yeroo qabaadhee dhiphinaa fi yaaddoo koo sittiin mari'adhee hin beeku. Kun martinuu haafuutii ani abbaa koo karaa gaarii irraa hin beeku yookaan abbummaa gaariidhaan hin beeku. Innis karaa gaarii hin taaneen natti dhiyaata ture. Kanas kan inni godhu yeroodhaa gara yerootti torbanii gara torbaniitti hamman waggaa 18 guututti rakkoo kana keessa akkan darbuuf na dirqisiise. Isa waliin walitti dhufeenya gaarii hin taane qabaachuu koottan guddadhe. Dirqisiises na gudeedaa tureera. Baay'ee nama gaddisiisa. Abbaan amanuu fi itti dhiyaachuu qabu jireenya koo keessatti godaannisa hin taane kaa'ee nama tureera. Bara jireenya koo keessatti baay'ees gaddeeraa boo'eera. Innis hanga waggaa 18ffaa kootti osoo addaan hin kutiin kana narratti raawwachaa tureera.
haa ta'u malee ani har'a waan fooyya'aa argadheera. Wanti hunda caalu wanti fooyya'aan ani har'a keessa jiru abbaa koo isa hundumaa caalu abbaa koo isa waaqarraa wajjin wal baruu kooti. Jireenyi koo kan inni jijjiirames guyyaa sanaa kaaseeti. Lafa kanarra wantoota jiran hundumaarra kan caalu baay'ee madaallii kan hin qabne faayidaa qabeessa kana ergan argadhe kaasee jireenyi koo guutummaan guutuutti jijjiiramuu danda'eera. Akkuma macaafa qulqulluu irratti Daawit faarfate sana abbaa fi haati koo na dhiisaniiru. Waaqayyo garuu ofitti na fudhate. Waaqni kan inni naan jechaa ture ani si fudhadheen si guddifadhaa kan naan jedhu ture. Mucaa dhuunfaa kootiin si godhadhaa kan naan jedhus ture. Isa kanas dhugumatti raawwatee isa argeera. Egaan jireenya koo keessatti waan jibbisiisaa ani argeera sinin jedhu gara biraan ammoo yeroo abbaan koo barumsa konkolaachisummaa na barsiisuuf na fuudhee bahaa ture sana kunis inni torbaniin sanbata waaree boodas anarratti waan barbaade yeroo godhaa turedha. Bakkoota sodaachisoo fi jibbisiisootti na fudhata ture. Kanneen keessaa tokko bakkeewwan awwaalchaatti innis achitti na fudhatee waan barbaade narratti raawwataas ture. Anaafis kun yeroo miidhamaa guddaa fi yeroo jibbisiisaa ture. Kadhannaawwan hedduu kadhachaa tureera. Abbaan koo akka inni du'uufis kadhachaa tureera. Haati koos abbaa koo loltee waliikanii akka badduufis kadhadheera. Kun hundumtuu garuu hin taane. Yeroo sanatti wantoonni baay'een ani hin hubanne turaniiru. Waaqa koo ani hoo si'achi ijoolleedha maaliif dhiibbaan ammana ga'u narratti raawwatama jedhees baay'ee gaddeera. Waaqayyo irrattis dubbadheera. Haa ta'u malee amma jedhee amma deebii argachuu hin dandeenye. Waan tokko sirriitti jala muree har'a dubbachuu kanan danda'u yeroo lafaa fi waaqni natti gurraacha'e garan itti goru mirgaa fi bitaa wallaalee waan ta'u dhabe ofii kiyyaa irrattillee waan baay'ee yaade keessatti na bira dhaabbatee kan na dabarsee waaqa akka ta'eera. Utuu Waaqayyoo harka koo qabee na adeemsisaa hin turre ta'ee rakkoo ulfaataa fi jibbisiisaa akka kanaa akkamittan darbuu danda'a jechuun dubbatti dubartii cimtuun Joyce. Nan yaadadhaa dargaggummaa kootti guyyaan itti gammadee guyyaa tokko qofaa ture. Innis yeroo abbaan koo sababii hojiitiif narraa fagaatee turedha. Yeroo sana keessa kootti abdiin tokko akka dhufu nan beeka. Abdiin kunis guyyaa tokko hojii guddaa tokko nan hojjedha kan jedhu ture. Amantiin kun keessa koo deddeebi'ee na keessatti guddateera. Bakka hin beekne irratti amantiin kun dhufee keessa koo yeroo seenuu natti argamaas tureera. Kan akka lubbuun turu na godhee fi abdii darbanii jiraachuu na keessatti horees amantii kanaadha. Dhugaa isaan isinitti hima. Haala walxaxaa fi ulfaataa akkasii keessa Waaqayyo abdii akkasii na keessa kaa'e. Isin namoota haasaa koo dhaggeeffachaa jirtan keessaa waan gaarii sana caalu kaa'uu akka danda'u sirriittan beeka. Haa ta'u malee seexanni immoo kun akka ta'uu hin barbaadu. Nu keessatti abdiin akka uumamuu fi nama guddaa akka nuti taanu waan Waaqayyo keessa keenya kaa'e akka bakkee baafnuu fi itti jiraannu isaanis dhiibbaa akka uumnu tasumaayyuu hin barbaadu. Kanaaf kan inni nu xiqqeessuu fi abdii murachuun akka jiraannu kan inni barbaadu. Wanta badaa jireenya keessan keessatti ta'uun fayyadamee akka isin kaayyoo dhalattanii fiixaan hin baafne barbaada. Kanas kan inni itti fayyadamee karaa namootaatti kabaja nu hin malle nuuf kennisiisuun irra deddeebisee akka nu miidhan taasisuun eenyummaa keenya balleessuun abdii nu keessa jiru nyaachuu barbaada. Anis miidhama sana hundumaa keessa utuun jiru namni na gargaaru tokkollee yeroo hin jirretti waan tokko naaf gale. Waaqayyo na wajjin akka turee fi kophaa isaa na gargaaruuf akka dhufe abdiin koo tokkoof tokko isa qofaa akka turedha. Akkamitti akka ta'e nuuf ibsi yoo jettan isiniif ibsuun natti ulfaata. Garuu nan amana. Waaqni na keessatti karoora guddaa qaba ture kun isin keessattis karoora guddaa ni qabaata. Argitanii baay'oliif deebii na godheera. Baay'olii hidhachiisaan jira. Addunyaarra naannee namoota miidhaman shamarran miidhaman kufaatii hafuuraa namoota qaban kamiyyuu bakka isaan kufanii abdii akkasii itti himuudhaan lafa isaan kufanii kaasaan jira. Waaqayyo abbaa kiyyaanis dhiifama akkan jedhuuf na gargaareera. Amma guutummaan guutuutti abbaa koof dhiifama godheera. Badii tokkollee natti hin balleessine dhiifamaan isaa wajjin araara buuseen jira. Seenaa kana akkasitti kanan isinitti himuuf namoonni akka seenaa koorraa barattaniifidha.
Waaqayyo ayyaana isaa sababii na baay'iseef egaa Waaqayyo anaaf kana gochuu erga danda'e namoonni hammam gadhee fi dadhabsiisoo yoo ta'anis cubbamootas yoo ta'anis Waaqayyo garuu yoomiyyuu akka isaaniin wajjin ta'e nan amana. Abdii isin kutachiisuuf waan dhufu hundumaa mo'achuuf qophii erga gootanii booda mo'atoo taatu. Karooraa fi kaayyoo Waaqayyo isinirraa qabus yoo fiixaan baasuu dandeessan wanti hundumtuu kan keessan ta'a. Rakkoo fi dhiphina hundumaa darbitanii dhiifamaan araaramtanii bakka Waaqayyo isiniif yaade sana ga'uu dandeessu. Waan tokko garuu amanaa. Keessumaayyuu waan seexanni isinitti fide hundumaa isa abdii isin kutachiisuu barbaadu hundumaa hin dhaga'inaa. Mo'adhaatii gooftaa keessanitti cimaa. Gooftaa keessaniin amanaa darbaa. Gootittii Wangeelaa Joyce Meyer. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa abdii qabdanitti cimaa dhaabbadha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya deebi'ee ni dhufa. Hammasitti garuu haalli keessa jirru Kiristoos irraa adda nun baasin argachuun dhabuun dhiphachuun hundumtuu ari'atamni dhufu hundumtuu amantii keessanitti kan isin cimsu malee kan irraa adda isin baasuu hin ta'in. Dubartii cimtuu fi gootni wangeelaa kun rakkina kana hundumaa keessatti maatiidhaan miidhamuu bira darbitee nama ishee gargaaru yeroo hin qabnetti Waaqayyo ishee gargaaruudhaan dhuunfaatti kophaa ishee guddifatee jireenya amma kanaa akka isheen jiraattuu fi har'a waggaa 79ffaa ishee akka kabajattu kana biras darbitee uummata kumaatamaan lakkaa'amaniif abdii akka taatuuf addunyaarra ishee naannesseera. Inni nama kana lafa isheen kuftee lafa abdiin ishee citee kaasee siifis karaa ni qabaa guyyaa ni qabaa. Abdiin keessan haalatu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa qophiin addaa galgala kanaaf isiniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Akkasuma yaadaaf gaafii qabdan koomentii irratti nu qooda. Karaa fuula weebsaayitii keenyaa odeeffannoon kiristiyaanummaa barreeffamaan argachuu kan barbaaddan www.christiannewsethiopia.com linkii koomentii jalqabaarra jiru kana gadi tuquudhaan achirrattis mallattoo beelii argamu karaa harka keessan mirgaa miil jala moobaayilii keessaniirra gadi tuquun yeroo hundumaa odeeffannoon kiristiyaanummaa argadha. Waan daawwattaniif eebbifama. Saatota muraasa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa gara birootiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.